Maatiyoos boqonnaa 23 lakkoofsa 15 amantiin ogummaa namarra dhaabbatu micciirraa nama barsiisa, jal'ina nama barsiisa, hammina nama barsiisa, xaxaa nama barsiisa. Ogummaarra waan dhaabbateef sirriinsa. Amantiin humna Waaqa irraa dhaabbate garuu jaalala barsiisa, ayyaana barsiisa, moo'icha barsiisa, obsuu barsiisa, jireenya namatti hima. Qorontos irraa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 dubbisa. Ani dadhabbii sodaadhaa fi rooma baay'eedhaanis isin biran ture. Dubbiin afaan koo lallabni koos humnaa fi hafuura Waaqayyoo akka na keessa jiru agarsiise malee dubbii ogummaa namaa keessaa ba'een amansiise miti. Egaa amantiin keessan humna Waaqayyoo irra malee ogummaa namaa irra hin dhaabbanne. Ameen. Ishee kana afaan dubbistu mee gargadi kana. Lakkoofsa 4 irraa kaane. Dubbiin afaan koo jedhaaga. Lallabni koos humnaaf hafuura Waaqayyoo akka na keessa jiru agarsiise malee dubbii ogummaa namaa keessaa ba'ee hin amansiifne miti. Egaa amantiin keessan humna Waaqayyoo irra malee ogummaa namaa irra hin dhaabbanne. Harka fudhaati. Maqaa Waaqayyoo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutti maaddiin kun eebbifamaa ta'eera. Maaddee eebbifamaa fuuldura jirra. Balbala dhaggeeffannaa keessanii banadhaa. Yeroo ma dhaggeeffattan kana wanti hundumtuu sin dhiisee deema. Haaleluyyaa. Kanaaf utuu lallabamaa jiru seexanni sin keessaan ba'a. Rakkinni sin keessaan ba'a. Jajjabina haaraa hin argattu. Dibata haaraa hin argattu. Hafuura haaraa hin fudhattu. Sagalee haaraa hin fudhattu. Jajjabaatanii akkasin dhaabattaniif mogolee keessan keessa hafuurri tokko hin seena. Ameen. Wangeela miraakiliin sin lallaba. Wangeela faayinaansiin sin lallaba. Wangeela dhukkuba sin keessaa darbatu sin lallabaa jira. Wangeela hamaaf cinqatii sin keessaa darbatee mucaa Waaqayyoon godhuu sin keessatti lallabaa jira. Humni wayii na keessaa ba'e Yesuus gaaf tokko. Humni wayii na keessaa ba'e reede. Amantiidhaan tachi gootee humna keessaa fudhatte humna guddaa tokko keessaa ba'e dhukkuba ishii dileetu godhee kee baase. Ameen. Mootii moototaa fuuldura jirtu. Isa dhiigaa sin biteef fuuldura jiraanis hundi keenya akkasii fuuldura jirra. Amantaan Yesuus ilma Waaqayyoo hin lallabne. Waaqayyoo Yesuus hin lallabne ajjeesaa lubbuuti jenne. Qabxii lama gaafne dur. Tokko Yesuus Kiristoositti namni amane jireenya bara baraa qaba. Kan itti amanneef jireenya bara baraaf amanne. Maal goone arganne Roomee boqonnaa 5 amantiidhaan arganne. Amantiidhaan qajeelota taane. Amantaa keessan hin haasa'inaa. Amantii keessan haasa'a. Amantiin keenya immoo isa nama ta'ee waaqa ta'ee dhufee nama ta'ee nu gidduutti dhalateedha. Ilma Waaqayyooti amantiin keenya. Gaaf tokko Phexros akkas jedhe. Yohaannis boqonnaa 6 namni hundumtuu biraa deemee dinqii gaafanni godhe bira jiru gaafanni garuu na nyaadhaa ani buddeena jireenyaa ta'e garuu hundumtuu biraa bannaan Yesuus akkas jedhe garagalee bartootaan isinis deemuu barbaaddu bartootaa jedhee gaafate. Phexros akka garagalee si dhiisee san naqaa jedhe jireenyi bara baraa'oo si harkaa jedhe. Waaqayyoo warra biddeenii duukaa bu'an hin barbaadu. Ganama waa'ee kana haasaa turreerra waa'ee amantii haasaa turreerra amantii guddaa kaasaa turre. Namni amantiitti guddataa deemu maal ta'uu qabanne hamma Waaqayyo hojjetu safara malee beekuudha inni. Daangaa malee beekuu qabanne. Har'a immoo maal hin dubbadha taansee humna amantiiti. Amantiin humna Waaqayyoo irraa dhaabbate maali? Isa qaamna. Haaduu yoo agartan billaa yoo agartan yoo hin qaramu ta'e waan haaduu ta'eef hin kutu. Irra deddeebi'amee hin qarama taanaan hin hojjeta. Hojjetaa jira taanaan immoo fa'u hin shaaggatu. Amantiin keenya humna Waaqayyoo irra gaafa dhaabbatu yeroo hundumaa kutu hojjechuu hojjechiisuu mul'isu Waaqayyoon gammachiisu amaa yeroo hundumaa. Waan nu dhiyeessinu, faarfannaa nu dhiyeessinu, tajaajila nu dhiyeessinu, jireenya nu dhiyeessinu, ila gooftaa koo fuula kee fuuldura jira. Ani mucaa kee ta'e fuuldura gaafa teenyu iyyuu waa'ee keenyaaf hafuurri qulqulluun dhugaa baatu jabaa akka ta'uudhaaf humna amantiin socho'uu qabna. Namni amantii of keessaa hin qabne humna amantii of keessa amanaa ta'e humna amantii qabu kana hin jabeeffanne ittiin hojjennu taanaan akka goomaa makiinaa fanaddeen itti fakkaatanaan dandeenye hin deemu hin laafu sochii hin qabu. Goomaan qilleensa baasu fagoo hin deemu. Dooyi gee qaxxilee dhaabata. Gooftaa Yesuus Kiristoos bartootaan akka itoo amantii qabaataniire tulluu kanaan dachaa keessa bu'i. Qilxuu kanaan garagalachi bu'yettu. Isin warra amantiitti hir'uuna na jedhe. Qilxuun suni mukiin tulluma isa kana sana miti. Wantoota ol ka'oo ta'an gadi buusuu dandeenya nuti. Gadi bu'i jennee tulluu sana gadi buusuu dandeenya nuyi. Dachaan ol ka'e jechuu dandeenya nuyi. Isaayyaas gaafa dhufaatii Yesuus dhalachuu Yesuus raajee. Raajummaa duraa raajee miti. Raajummaa amantii raajee. Hirreebame. Isaayyaas boqonnaa 53. Hirreebame. Madaa'e. Hin dhiige. Cubbuu nama hundumaa baatee. Akkuma waan amma argaa jirutti raajee raajummaa amantiiti. Tajaajilli keenya deemsi keenya hundi isaayyuu amantiin jiraannaan
isa fagoo sana kunooti eenyu agarsiisaa booda isaa ijaan agarra deebinyee bira geenye. Namoonni tokko akka nama fagoodhaati. Akka nama fagoodhaati. Yee Waaqayyoo jedhu natti fakkaata. Irra deddeebi'ee sitti iyya Waaqayyoo. Sittan bu'aa hin dhageessu iyya koo imimmaan koo hin agartu. Ammas boris deebi'anii namoota akkasii baay'ata yeroo ammaa kana. Waggaa darbe nan iyyaa nan bu'aa imimmaan koo caasa. Human barbaada Waaqayyooni. Achi dhaqee nan barbaada. As dhaqee nan barbaada. Garas bu'ee nan barbaada. Bakka sittan iyya dhageessu jedhu namoonni baay'een. Lafa isaan dhaabatanii Waaqayyootti iyyantu akka Waaqayyoon dhageenye taasisa. Amantiidhaan hir'uudhaan shakkaayyuu. Lammatti iddoo isaan dhaabatan humni amantii wajjin waliin madaalu. Amantiin humna Waaqayyoodha. Humni Waaqayyoo immoo lafa qosaaqusii keessa dhaabatee lafa bu'aa bayii keessa dhaabattee gara isaatti akka hiituun barbaadu. Achi keessaa dhuftee akkatii humna amantiidhaan guutamteetu barbaada. Eeliyaasi gaafa raajota 400 warra Ba'aaliif jiraatan afura sobaati warra gaggeeffaman gaafa morma isaanii kun ati yoo waaqni Eeliyaas waaqa kee ta'e atis aarsaa qopheessi. Nus aarsaa qopheessina. Utuu waan akkasii isinitti dhiyaate maal gootu? Yoo waaqni itti waaqessitu kun waaqa ta'e kottu summii kana dhugi. Yoo waaqa miti immoo yoo summii kana dhugde immoo hin duuta yoo siin jedhan. Waaqni kee waaqadha summii kana yoo summii dhugdan iyyuu humaan taatan jedhu caafa keessaa dhugi. Ilaalla akka waaqni kee waaqa ta'uu baate. Waaqa miti itti baatanii baddu moo akkam gootu laata? Moon duddu laata? Si Waaqayyoo kee beekalaa. Beekon. Gurbaa tokkotu maqaa kooti yoo bofa qabdan iyyuu bofti maal isin hin godhuu jedhamte caanuun golloon. Siin iddoo namti bofa baateeti bofa qabee bofan qabanii dhugaa ba'a naannaa seenaa kana keessa dhaga'e kun shawaa kana keessa gara sin dhaga'e seenaa kana dur dhageesseetu ta'e beeku. Innaa meeqa biqaanii dhugaa baay'ee ila maqaa kootiin bofa yoo qabdan iyyuu maal isin hin godhu marrataa qabdan iyyuu maal isin hin ciniinu jennaan isuma kana piraatikaali isaa bofuma bakkee deemu kana qabu barbaade. Isa miti wantichi ispiriit no afuura sanadha. Isa moo jilbeenfattee fagootti rukutta. Lafa ke summi barahaati bofichi. Waan mateetee keessa waliin maqaa dhaabatanii Yesuus jechaa deemuun baay'ee dhaga'amu. Sagaleen keessa hin kukkuta. Ijoollee isaa hin dhaga'u Waaqayyo garuu dhaga'uun isaan miti. Deebiidhaaf xinnoo xisseedha. Achi keetti osii deebisee si to'ee keessa jiraatta waan ta'eef. Yoo tokko namoota raajaan ture. Raajaa namoonni nama sana baay'ee beeku. Waaqayyo sin guddisa sin eebbisa. Nama guddaa taata jedhinnaan jedhee Waaqayyo. Jedhinnaan didee jedhee geet namoonni dumtuun beeku. Maal beeku beektaa? Maal Waaqayyo nama akkasitti dubbata? Hattuutti dubbata? Waliin dhuftuutti dubbata itti beeku namoonni. Gurbaan garuu waan murteessee dhufe. Yoo Waaqayyo dhuguma na arge na jijjiire isaafan jiraadha dhufe. Innaan hin beektuu nama kana jennaan hin jedhan. Sooressan godhadhe Waaqayyoon jedhe. Maal hojjettannaan? Ani hattuudhaa jedhe. Maalidha? Hattuudhaa jedhe. Namni beekaa? Maal hojjettanii gaafadhe Waaqayyo fala naa kenne. Ani hattuudha jedhe. Hin jedhee mas hattuudhaan jedhe. Maal jechuudha jennaan? Isin daakuu namaas hoolaa namaas yeroo baay'ee hidhameera. Waan argeen buutee deemaa jedhe ani hattuudhaa jedhe. Waaqayyoon guddatta sin jedhee Waaqayyo dubbatee jedhe. Dhugaadha Waaqayyo dubbatee jedhee. Anis Waaqayyoon argee kana booda akkas garagaleeti. Waaqayyoon guddatta naan jedheera. Horii keessan hoolaa keessan warra nate isin hin deebisa jedhe. Dhugaan guddatta naan jedheera jedhe akka. Maaltu nama kana gargaara beektu? Baqateen achi hin teenye. Waaqayyo yoo na argine qulleesse dhufe. Na arga taanaan kunumti carraa kenneef baqa. Kunumti qusaaqusisa funaanuu irraa gatee abbaa qabeenya barbaacha isaa kenneef Waaqayyo wanta inni barbaadu kenni itti meetu sana gaggatidhin. Yeroo baay'ee Waaqayyo wanta inni isinitti himu gaarummaan isinitti himu cubbuu keessa dhaabbattanii hammina keessa dhaabbattanii Waaqayyo gaafa raajota isinitti dubbatu utuma ejjaa cubbuu keessa hin galachaa waan ta'e waliin maqaa deemtanii yoo Waaqayyo raajummaa isinitti dubbate gaariidha fakkaata wantichi natti tole jettanii keen taa'inaa. Isa sin harkaa gatuudhaaf gaarii isinitti dubbata Waaqayyo. Akka keenya kanamaa qusaaqusii keessa nutti dubbachuun barbaadu. Qusaaqusii kee amala keessa dadhabaa kana sitti haasee haasaa xixiqqoo kana sitti haasa'uun barbaadu Waaqayyo. Isa gaarii sitti mee yoo jabaatte keessaa baatee dhuftee sana gartee dhufta. Sangaatti amoolee qabanii ka'anii marga maali jala kaawwadhan. Namoota tokko yoo Waaqayyo dubbatu jajjabaadheen jira Waaqayyo kanaan natti dubbate jedhu. Waan jajjabaattan isinitti dubbata miti achitti. Iyyi sagalee kee baay'ee achitti dhaga'amu waan ta'eef achi keessaa si fidee iddoo si kaa'uu barbaadu si kaa'ee amantiin kee humna akka gootu gochuu barbaada. Ameen. Harka ol fudhaa amantiidhaan sana eebbisa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin humna amantii hojjetu qabaadhaa. Humna amantii hidhaa hiiku qabaadhaa. Haleluuyaa. Kanaaf
Amantiin keenya cimaa ta'uudhaaf, humna godhachuudhaaf lafa nu dhaabannu lafa qulqullaa'aa ta'uu qaba baay'ee. Iddoo nu dhaabannu environmentiin keenya iddoo nu dhaabannu humna lafa Waaqayyoo jaallatu ta'uu qaba. Iyyi keenya dhaga'amuudhaaf. Waaqayyo hooy jennee dhageessifachuudhaaf. Ela kana godhi esh. Ela kana taasis esh jedhee Waaqayyo kana finu dhaga'uudhaaf iddoon dhaabbannaa keenya iddoo wanti amantii keenya barbaadu ta'uu qaba. Harkoolii keessanii qabadhaati iddoon dhaabbannaa kee isa hafuurri qulqulluun sirraa barbaadu ta'uu qabda jedha. Yoos Waaqayyootti dubbatta. Waaqayyoon kadhatta. Hin dhaga'ama jedha. Hin dhaga'ama. Amantiin ogummaa namaa irra dhaabbatu yeroo baay'ee maal ta'a beektu lammaffaa taanfufa. Amantiin humna namaa irra dhaabbatu sin ibsa. Hojii ergamoota boqonnaa 2 lakkoofsa 11 dubbistu jalqaba. Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 22 nam tokko naa dubbistu. Luqaas 22 lakkoofsa 32 nam tokko naa dubbisa. Kun amantii isa tokkodha. Isa kan biraatti nan darbamee dubbisa. Hojii ergamoota boqonnaa 3 lakkoofsa 16. 3:16 hojii ergamoota Luqaas 22 32. Maqaa isaattis amanuutu. Humna maqaa Yesuustu maqaa isaattis amanuutu namicha naafaa isin argitanii fi beektan kanaaf jabina kenne. Amantiin Yesuusin kenname immoo fuula hundumaa keessanii duratti fayyaa guutuu kenneef. Ameen. Inni dubbisaa immoo Luqaas keessa 22. Namichi yemmus mana irraa keessaa kutaa bal'aa tokko mi'a manaatiin kan guute isinittiin argisiisa. Achitti qopheessaa jedheen. Yeroo sanatti isaan dhaqanii akkuma inni isaanitti himetti argatanii achitti irbaata Faasikaa qopheessan. Yeroon itti irbaata Faasikaa nyaatan geenyaan Yesuus ergamoota isaa wajjin maaddiitti taa'e. Inni isaaniin dhiphachuu koo fuuldura irbaata Faasikaa miilana isinii wajjin nyaachuudhaaf garaa koo guutuu hawweera. Hamma gaafa mootummaa Waaqayyoo keessatti guutummaatti raawwatamutti ani deebi'ee irbaata Faasikaa akka hin nyaanne isinittan hima. Xofoo fudhatee Waaqayyoof galata galchee ho'aa walharkaa fuudhaa dhugaa. Ammaa jalqabee mootummaa Waaqayyoo hamma dhufutti daadhii wayinichaatti akka hin dhugne isinittan hima. Bakka waan lama laaltu as keessatti tokko namicha naafaati. Naafti sun maqaa Yesuus Kiristoositti waan amananiif inni isin agartan namichi naafti kun ka'ee deemee jedhe tokko. Jalqaba amanuudha. Waa'ee naafaa sana dinqisiifachuu miti. Jalqaba isa naafa fayyisuudhaaf humna Waaqayyoo sana amanachuudha. Namoonni humna amantiin amanne yeroo baay'ee waan ta'e sana wajjuu jaallatu. Waan ta'e sana wacuu jaallatu. Waan ta'e wacuu jaallatu. Malee waan wanta sana taasise lallabuun barbaadan. Namicha waan gadi naafa turte miti maal fi dareeti eensi kaa sanbataan jedhu ta'ii nama sana ta'ee wacuu malee humna Waaqayyoo sana taasise dinqisiifatanii waa'ee sanaa lallabuu arguu bira ga'uun barbaadan. Sababiin isaa amantiin isaanii ogummaa namaa irratti waan dhaabbateef, seera irratti waan dhaabbateef, humna Waaqayyoo irratti waan hin dhaabbanneef waan hundumtu dalgeetti gala. Inni garuu jecha tokko jedhee dubbate. Humna Waaqayyoo maqaa Waaqayyoo keessaa bahin fayyadamuun kun fayyee. Bartoota amansiisuudhaaf Luqaas 22 irratti maal jedhaa? Amma kun foon kooti, dhiiga kooti jedhe Yesuus. Isa kana laalaa boriin agartoodhe. Jireenyi amantiitti akka isaan cimaniif ogummaa sana keessaa ogummaa namaa sanatti dhaabbate amantii ogummaa irra dhaabbate keessaa baasuudhaaf Yesuus kana dubbata. Borii immoo qabatamaatti madaa'uusaa argu, dhiiguusaa argu, du'uusaa du'aa ka'uusaa argu. Amma garuu qabadhaa kana booddee isin wajjin hin nyaadhu Yesuus. Maal fiduu barbaada beektu Yesuus Kiristoos? Amantii ogummaa namaarra dhaabbatee fidee amantii humna Waaqayyoo irra dhaabbateetti fiduu barbaada. Maatiyoos boqonnaa 23 lakkoofsa 15. Warri Yihuudootaa amantii isa ogummaarra dhaabbate kanaan rakkoo irra geessan. Mina dubbisime gurbaa tokkotu amantiin inni ogummaa namaarra dhaabbatu gara qiliileetti nama geessa. Amantiin inni humna Waaqayyoo irra dhaabbatu garuu gara jireenya bara baraatti nama geessa. Isinitti maalama? Amantiin ogummaa namarra dhaabbatu micciirraa nama barsiisa, jal'ina nama barsiisa, hammina nama barsiisa, xaxaa nama barsiisa. Ogummaarra waan dhaabbateef sirriinsa. Amantiin humna Waaqayyoo irra dhaabbate garuu jaalala barsiisa, ayyaana barsiisa, moo'icha barsiisa, obsuu barsiisa. Jireenya namatti hima. Kana garummaa guddaa qaba. Mena dubbisaa doo kana. Maatiyoos 23:5.
amantii namatti himu amantii yeroo namatti lallabu amantii humna waaqayyoo lallaban argamsa waaqayyoo lallaban amantii barsiisu kitaaba isaanii gaggargashanii barsiisu istirii isaanii barsiisu 23 Maatewos 23 Barsiisota seeraa fi fariisota of hin argine nana isiniif wayyoo nama tokko amantii warra Yihuudootaa fudhachiisuudhaaf galaanarra biyya keessa asiif achi in adeemtu amantii Yihuudootaa fudhachiisuudhaaf dha eeshi erganni amantii kana fudhate immoo hamminni isaa harka lama isinitti naanna'ee qiliilee akka dhaqu hin gootu hamminni isaa harka lama naanna'ee akka maal ta'u qiliileetti akka isin gootu eeshi isin geggeessituu jaamota nana isiniif wayyoo namni mana qulqullummaatiin kakate kakaan isaa hin ga'u namni warqee mana qulqullummaatiin yoo kakate garuu kakaan isa hin ga'a hin jettu laala meeshaa kanaa dhiisachuu nana jaamuu nana dha Yesuus jaamtota nana gaggeessitu ofiin jettu sayyuu jedhe jaamaan jaamaa ofaa boloota jaamaa gaafa namaan jiru Yesuus hin ulfaatu baay'ee jaamaan kun Waaqayyo ija keenya haa banu. Asiif achi galaanarra asiif achi kaatanii amantii keessan amantii Yihuudootaa biyya fudhachiisuuf deemtu jedhe. Isa iyyuu jedhe eega fudhachiiftan immoo namichi ni jal'asu maal ta'edha? Hammina isaa caalaatti hammaataa ta'edha. Amantiin ogummaarra dhaabbate akkasi. Niisu cubbuun niisu jal'ina niisu. Isa iyyuu gara kamii dhaqa immoo gara qiliileetti immoo gadi ittiin naqadha. Ngala amantii ogummaarra dhaabbate. Amantiin humna Waaqayyoo irra dhaabbate garuu micciirraa nu barsiisu. Yoo dhugaa Waaqayyootiin mana qulqullummaan kakatame soba isiniti taa'edha. Yoo immoo warqeedhaan meetiidhaan kakatame immoo waaw hin duutaa jedhamaadha. Jara warra warqii irra ija ishee kaa'atte meetii irra ija ishee kaawwatte amantii ishii barsiifti. Isa kana keessaati amantiin garuu humna Waaqayyoo irra gaafa dhaabatu dadhabaatu maqaa Waaqayyoo gaafa waamu. Kan hin baranne gaafa maqaa Waaqayyoo waamu. Eessa yoo jiraadhaa maqaa Waaqayyoo gaafa waamtan gaarri dura keessanii hin ciccita. Diinonni dura keessanii hin tatarsa'u. Xilquun lafa jiruutti gaggabee hin kufaa. Dhuguma isinitti hima boloota. Dhuguma isinitti hima. Gaafa humna amantii irra dhaabbattanii kadhattan lafa isin dhaabbattanii kadhattanii magaalaa madaabaa keessatti gaafa kadhattan laaboraatoorii qabee isin agarsiisutu hin jiru malee waan qabee isin agarsiisutu hin jiru malee diinonni keessan tattakaalaman yeroo isaan kufan agartu. Dhugaadha kun. Daawwitedha. Ulfina isaa dhiisee maal godhadha? Mana waan fuula qullaasaa amma qullaasaa ta'utti sirba Waaqayyo fedha miti. Tokko dhufteeti. Ayi daa'ee eetteenna. Salbattee. Maani ijoollee gidduu utaaltu kun amma ulfina amma atteena. Deemasi. Argate biliitii ishee argate haalelooyaa. Dubartoota keessa gowwaan kun deemasi. Jedhiifati. Utuu isa faarfatu sanatu wajjin hin jiru ta'e Daawit Gooliyaat ajjeesa Saa'ol ajjeesa achii waliin horii eega ture. Har'a morkatti qabbaneessiti kaa gooftaasa. Hin qabbanaa'u jabeessaa jedhamee joo. Firri yeroo booddee dhufes hin qabbaneessu maqaa Yesuusiin. Beekumsi yeroo booddee dhufes hin qabbaneessu. Humna Waaqayyoo si keessaa hin qabbaneessu ameen jedhikaa. Kanuma akka. Egaa jajjabaattee booddee beekumsitti dhufe isaan qabbaneessuu hin qabu. Egaa Waaqayyoo si jajjabeessee ija sitti godhe booddee biddeen sitti dhufu si laafessuu hin qabu beeki. Namni Waaqayyoo qabaa waan hundumaa beekaadha. Ameen. Fardi looguma hin qabne lafarra baay'eetu taala nuyi garuu loogumni tokko nu keessa jira. Maan lafa dhannu iddoo hojjennu waan hojjennu hunduma isaayyuu afuurri numarra tokko jira. Innis amantiin keenya kan irra dhaabate afuura qulqulluun. Amantiin keenya amantii salphaatti walii gadi gaggaragalu miti boloota. Durullee shamishiidhaan dhufe wayyaadhaan dhufe qamadiin dhufeeru nummoo dhiigaan dhufe amantiin keenya. Mee dhiigaan dhufe dhaame? Jedha ammas dabalaati. Haa dhiigaan dhufe wareega dhiigaati. Kanaaf amantiin keenya ogummaa irratti hin ta'in humna Waaqayyoo irra dhaabbateera. Amantiin humna Waaqayyoo irra dhaabbate dinqii godha. Amantoonni dinqii godhoodha macaafni qulqulluun. Maal godhu? Harka isaa itti naaftiin fayyi. Hin lallabu. Seexanoota hin baasu. Dhukkubsataan harka irra kaa'u. Hin fayyisu jedha. Nama amanaa kan ta'e ilma Waaqayyootti kadhamane hundumtuu aboon akkasii kennameeraaf. Harka ol fudhaame. Aboo qabdaati. Dhukkubni si jalan taa'u. Mar'ataan si jalan taa'u. Digimti si jalan taa'u. Nama hundumaaf kenname afuurri kun sii kennameera ameen jedhikaa. Tarreessaa duwwaa seetan eeffata miti laa geeffadha. Ana duwwaa seetan eeffata miti laa. Waan dibame ana duwwaati eeffata miti. Hundi keessa seetan eeffattaati. Dhukkubsataan harka kee yoo keessa hin fayya namni. Sini galaa. Dhugaa Kiristoosiin lallabuu kan dhugaa ba'a hunduma keenya dhugaa ba'a aboon akkasii nu kennameera. Ani amanaa dhatanii taa'inaa. Warra wangeela lallabanidha nuyi. Warra hidhaa namarraa hiikanidha nuyi. Sammuu nama sarariitii dhumatan namarraa kutanidha nuyi. Soogidda nuyi. Nurraa fudhatu malee hin fudhan nurraa. Hin ibsinaan malee hin ibsan nurraa. Ameen jettaniitu nu hordofu malee nu hordofna miti nuyi irraa. Nuyi ija keenya banamaadha gara ifaatti oofna ameen jedhi haala malee.
Keessaa buqqaasistii ameen jedhi dabalati. Waaw! Ifaam!